kan share godhaati Muktaarin biraan nagaa. Please Muktaar obboleessa kee hidhaa baasi. Obboleessi kee otoo milishaan bakka sanii waraana ergite waraana keessatti obboleessi kee kun waan tokko ta'e seenaa guddaa sitti ta'a. Horiidha moo obboleessa keetu caala? Obboleessa jechuun abbaa faadha. Maaliif bakka abbaa faatiin jirti hangafni kee hangafa keeti abbaa faadha keeti jettee ilaalta. Har'a warri kaleessa si jalatti kufee si kadhatu sun obboleeyyan keeti hangafa keeti abbaa keeti jechuudha akkasitti ilaaluu qabda. Isaan isgoo jedhanii si jalatti kufuun suni ati ijatti buuta malee hin milkooftu jechuudha. Kanallee viidiyoo kee kana tuffatini dhageeffadhu. Obboleessi kee kun otoo rakkoon tokko irra gahe otoo ati kawaataatu taate ilmaan kee kun eenyutti akka haftu beekta? Obboleessa keetitti hafti. Odoo inni waa ta'e ilmaan isaa eenyutti hafti? Eenyutu guddisa? Situ guddisa. Maaliif kana warlaalta? Namni keenya gaafa namni wal dhabu walitti jaalata malee warri miidiyaa kana tokkichi dhufe si bira dhaabbatee maa akkana goota maa akkana dalayda siin jedhe. Muktaar namni walitti nama jaalata malee firri lamaan gaafa wal dhabe obboleeyyan lamaan gaafa wal dhabe walitti jaalata malee waliin araarsu. Please dhaabbadhu akka nama tokkootti beekee odoon taane wallaalumsa kiyyaan si gorsa. Please obboleessa keetirra dhaabbadhu. Caaltuun horii gurguratte ilmaan kee guddifti maaliif kana wallaalta? Namni lafa kana irratti miiliyoona meeqa dhabaa jira? Fooqi meeqa diigamaa jira? Maaliif wallaalta? Viillaa meeqa diigamaa jira? Maaliif wallaalta? Obboleessa keetii immoo horiitu caala Muktaar. Ani viidiyoo kiyya dhageeffattaaf odoon taane nama biraati barumsa ta'a jedhee hordofa waraaba dhiifama garuu odoo viidiyoo kana dhageeffatte bareeda jedhee yaada. Maaliif yoo jette namni duniyaan hin tarti bishaan lagaati jechuudha. Hin argamti illee hin dhabamti. Atiin har'a isa mokortu kun gaafa dalagatte horii kana moonaa guutuu bitachuu dandeetta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Viidiyoo Muktaar kaleessa gadhiise irratti ilaalee hedduu takka garaana nyaate ani koomantii illee barreessu baay'ee garaana nyaata. Maaliif yoo jettanii maaltu garaana nyaata? Obboleessa isaa santu garaana nyaata. Maaliif namni obboleessa qabu obboleessa ofiisaa yaadata? Tokko moo akka obboleeyyan laalu baay'atti itti guddatteef hajjibbana fakkaata akka ani ilaalutti wallahi billahi baay'ee garaana nyaata. Please Muktaar isinillee warroonni koomantii Muktaar arrabsuu dhiisa. Muktaari waa jechuu dhiisa. Obboleessi isaa kana akka milishaan gara waraanaan ergine. Otoo obboleessi isaa kun gara waraanaa ergame isuma kanatu seenaa bu'a. Isuma kanatu birrii guddaa ganna qullee deebisuu hin dandeenye. Nasbeen nama gaafa darbite ilmi namaa tokko gaafa gara waraanaa deebi'e hin deebu asin deebu waan ta'uun beekamu. Please yaa ummata kiyya warri koomantillee gurbaa kana jechuudha gorsa caaltulleen dhaabbattee horii isaa fuulan isa dhabuu qabdi ndewun jechuudha. Jiraatuu qabdi yuutuubii dalagatti nasbe isii lamaan jiraachisuu danda'a quufa malee isilleen jechuudha. Isilleen dhayxee nama kana ka waan kanatti dire caaltuudha. Dhugaa rabbii gaafa keessa gaqqabnee laallee viidiyoo kana laallu gaafa laallu nuti yoo dura isi warri koomantii an gaafa sanillee jenne caaltu my king caaltu amma ka miskiina rabbi hiisiftanii mitiire koomantii keessan gammaddee gaafa isi lakki caaltu waan akkanaan ta'u jechuu dhiiftanii koomantii isii barreessitanii mucattii mook goosiftan jechuudha. Buun jette sammuun isii maaliif caaltuun jiraachuun dandeettii barkophaa dhugaa isiniin jedha. Yuutuubii galii guddaa galchaa fi maaliif wasobuun maal godha maal bu'aa qabu? Gatiqqaatu jaangoo kuma diidama argatte isit annasa nama lamatti usikin sadiitti annasa gizee tokko midhaayyoodha akkatti waci isii hin dandeetti. Yaada quuftee mucaa miskiin ilmaanirraa hiiti jechuudha. Asirratti immoo Muktaar kan yaadne obboleessa isaa yeroo akkatti gubataa ilma namaa soqanii gara waraana ergina jedhan isiin immoo obboleessa isaa miskiina dalagatee jedhu ilmaan isaa guddifatu. Fuutee hidhaa galchisiifti. Ufii katamaa jiraatti inni mana hidhaa keessa jira. Ufii mana o'aa keessa jiraatti inni mana qorraa keessa jiraata. Himmoo waan nagarrame keessa warroon yuutubaroota warri akka Ooshee Saayidoon Silaa Biizeedhaayu. Hedduutu jira ijoolleen as keessa jechuudha. Jadiid odoo biyya kana jiraate har'a Muktaar bira jira sa'aatii kanatti jechuudha. Hiriyaa gaarii biraa qabaatu wayya. Jadiid hin taree Muktaar balaa dhale. Muktaar illee baraan dharra eenyu mii caaltummaan horii kana maal gooti? Ani gurguradhee maal caaltullee nama balaa ka fidde tokkoffaa caaltuudha. Oo dhugaa rabbii dubbanne. Namaaf namas ka walitti fidde caaltuudha. Akka dhugaa dubbanne. Har'a namni kun kan miidhamaa jiru kan mana hidhaa keessatti gubataa jiru qorraan.
eenyuun odoo mucaan kun jechuudha obboleessi Muktaar kun odoo waraana tokko erganii seenan jara hunda keessaa hin ba'an. Caaltuun ija ummata gosa sanii san duraan dhaabbatti. Qubna garii gootee horii wallaahi laziim jechuudha. Qubna garii gootee meeqa kamtu garagala. Horii limaat horii abashaadis horii limaatii meeqa kamtu gara kuma dhibba meeqa bitu garagala. Qubna garii isinitti ta'ee jechuudha. Jabaa gootanii horii irratti wal loltan. Inni illee jabaa godhee horiidha jedhee illiki caaltuutti bahuu dadhabe. Muktaar illee dhaqee obboleessa silmiin bakka laaftu ciniinti jedhan. Laafinnatii Muktaar argee silaa warra yookiin immoo caaltuu bakka jirtu hin beeka. Bakki isin jirtu namni wallaalee hin jiru caaltuun beekama. Bulchalleen galee callisa. Obboleessi mana hidhaa jira. Waliin dhiifnu namaa faayidaan qabu. Immoo Muktaar balleessan inni qabu. Muktaar balleessan ati qabdu jaarsolii gurguddoo dhiisii waggaa takka obboleessi kee kasi dura kabaja qabaatu qaba. Kahiitellee hidhaa baasisiiftee horii kiyya naa deebisuu qaba erga jette dirqama niitiin ta'e horii keessi deebisuu qabdi. Malee isa miskiina ilmaan guddifatu har'a maalinnatiif sa'aatiin kun bar sa'aatii nama gara mana hidhaa erganii miti ilma namaa dhiisii jechuudha wallaahi dhazim nama biyya kana keessa jirutu beeka dalagoo biyya kana ilma namaa dhiisii xilaatu malee gara mana hidhaatti geessuun qabdu sa'aatii kanatti nama isin warri biyya alaa jirtan hin beektan jechuudha. Garuu inni otoo waan kana beeku Muktaar akkamitti obboleessa kee har'a midhaan gizee san tuulaa jiru san si qarqaaraa jira. Otoo itti roobe achitti jechuudha. Otoo ka orurra jiru odoon haamaminiif situ haamafii jira. Maali gara jabummaan akkana? Arabaalla garaan jabaatiin obboleessatti garaan jabaatan obboleetiitti garaan jabaatan. Atiin har horii 5 4 3 qubna garii guutu kun ijoolleen biyya Arabaa dalaga miiliyoona meeqa dhaban? Jaallatanii dhabanii ijaaranii dhabanii bitanii lafa dhabanii. Maaliif kun sitti hin dhagamne? Waan galii itti galchitu waan jechuun ati waan boru dalaydee kan caalaa fidduuf har'a maqaamaa ofitti fuuta. Ilmi ebaluu suni jedhama baramma. Taarika akkuma namni asirratti taarika godhannee nuti bakka hedduuta kamiira biraatti nutti dhagama. Wayi si beeyna wayi isallee beeyna obboleessa kee ta'uu beeyna miidiyaa irratti isin beeyna miti. Garuu taariin kaasiitii miti ka miidiyaa irratti miti. Ka ganda keessa ka gosa keeti yoomiyyuu hin dagatamu. Du'a jiru. Hara odoo daa'imni isaa takka gaggabdee duute inni mana hidhaa jiru otoo waan tokko taate taarika si kaa'amasiif. Maaliif hin beeyta jechuudha jecha baadiyyaa keessatti siin jedhu. Ilma ebaluutiyyuu maqaa abbaa keetiyyuu sirriin godhe. Ilma ebaluuttu ilma ebaluuttu obboleessa hiisise. Otoo rakkoon niitii isaatirra beeksisaba isaatirra godhe ilmi ebaluu balakkatti obboleeyyan lama zariin ebaluu bar warra kanaati warra badaadha siin jechuu jira. Dhiisi homaa miti duniyaan keessaa gali homaa miti horiillee dhiisi wallaahi laziim homaa miti. Anatti hamma kana fakkaattu nama dalagee dafqaan akkatti fitetti dalagadhe fida jedha malee obboleessa hidhaatti hin gattu. Dafqaan agarre garuu biyya Arabaa teette malee hojjattee agarre. Maaliif hojjete otoo biyya Arabaa teette maali Saayidoon hin jiraa miti suma ayyuu waa meeqa galaafatte sargi irratti baasee hamma meeqa hamma baase. Kaashi guyyaa adiidhaan ka galchisiisaa turte ayyuun jechuudha. Kun uyyuun callisaa miti foon keeti miti duniyaa maaliif laalta? Obboleeyyummaa maaliif hin laalle? Maali? Duniyaarra namarra duniyaatu caale? Otoo dhabdellee homaa miti otoo qabdummoo obboleessa kee har'a bakka kana dhaabuun wallaahi billaahi jechuudha obboleeyyin kiyya. Akka itti natti dhagame anaaf rabbitu beeka. Wayi namicha san beeka. Hidhaan san seenurra otoo waan tokko otoo isa dhayyuu dasna jedha. Maaliif hidhaan baay'ee ulfaataadha biyya kana keessatti hidhaa jechuun baay'ee ulfaataadha biyya kana keessatti. Nama hin beekneef malee. Please obboleeyyan kiyya warroonni koomantillee Muktaar atillee obboleessa kee hidhaa baasi. Obboleessi kee hidhaan si haa ba'u. Homaa yookiin namni si gorsee yookiin immoo tuyyuu akkas illikii caaltuu yookiin immoo illikii warra caaltuu tuyyuu tokkoffaa warri caaltuu tuyyuu sitti gammada. Warrumti caaltuutu sitti gammada. Namni dubbii kana qabuun dhabamne beeka si dhiisanii.
warri illee sitti aari warri caaltu illee sitti aari si dhiise akkamitti intala tana irratti waan akkana dalaga jedhee si dhiise malee ati beekadha nama beeku jechuudha ani sirra beekee fi miti dhugaa rabbi garuu natti dhagameetti dubbadha namni sammuu tana qabu yaaduu qaba namni lubbuu tana qabu yaaduu qaba namni ijaa gurra qabu namni gurra qabu yaaduu qaba sababni isallee maaliif gurri waa si dhagaye waan ta'eef sammuu ittiin dalayda waan ta'eef yoo jechuun qabaattee fi miti yoo itti yoo hin yaadiniin yoo waan tokko hin hojjetini yoo gurri kun mootuyyuu dhageetti ittiin dhageetta jechi namaa hamma waa hundumaafuu faayidaa qabaa mitiire waa hundumaafuu faayidaa qaba ijjis akkasuma faayidaa hedduu qaba ijjis waa laalti waa argiti qe'een obboleessa keetii kun otoo kabadu ta'e otoo waan tokko kata'u ta'e ijassi arga seena'uu jirta obboleessa kee otoo rakkoon tokko irra mana achitti tumanii fakkeenyaaf namni afaan keessa wal dhabaa achitti tumanii mana hidhaa keessatti barbaa hedduutu jira otoo kaleen tokko miidhame otoo iji tokko badde otoo harki tokko cabe akka har'a haasoftu akka har'a isgoo jedhanii si kadhatan kana sin kadhatan simatu seenaa abadan sin keessaan bahanii si boochisa bootu somaa fuudhuu hin dandeettu boottee dhiiga bootte har'a sa'aa jirtu kanatti obboleessa kee fayyade sa'aa jirtu kanatti obboleessa kee mana hidhaatti baase sa'aa jirtu kan mallaqa qabaattee isa fuutee hidhatti darbite as faraarraa odoon taane obboleessa kiyya kaleessa natti xaare kaleessa na guddise kaleessa natti fuudhe kaleessa gizee rakkoo na bira dhaabbate jettee sa'aatii kanatti ati silaa maal gochuu qabda yaaduu qabda ani ka jedhu jechuudha waan biraan jedhu wannin jedhu obboleessa kee kana hidhaa baasii sin jedha warri koomantii jala deemtanii waccanillee stop dhaabbadha obboleessa isaa hidhaa baasu kadhadha hamma namummaatitti yoo dide isarran beenu isaaf rabbitu beeka qaabbarra beeku qorsaaf budaa jedhani an viidiyoo kee asumarratti dhaabaa agam viidiyoo biraatti walitti deebinutti